sagalee ishee yoo barbaadan nan gadhiisan. Sagalee ishee yoo barbaadan nan gadhiisa. Gaafa isheen sagalee sana naa ergite guruppii keessatti jaartii mucaan ishee Liiviyaa irratti rukutamaa jira. Mucaan sun eessa ga'eme? Oromoon gargaarte Liiviyaa irra jedhame. Mucaa sana viidiyoo sana fidanii nu argisiisaniiru. Gargaartan Oromo miti mana Mubaarakitti gargaartan. Meerree mucaan sun eessa gale? Birrii sun walitti qabame eessa gale mucaan sun? Eessa bade? Lubbuudhaan jira mucaan sun. Haadha isaatti deebi'eera. Biyya isaatti deebi'eera. Mee nu argisiisaa gaa? Viidiyoo nu argisiisa. Ani ko qoricha koo akkas qabachaan isin argisiisaa ture. Namni dhuftanii yaa Zahara maal keessa dhukkube kottu manaa gimii si geessinee si ilaalchisna. Namni naan jettanii jirtu. Haadha abbaan koo gadi ba'ee bu'aa jira. Ituun isinitti maddu, ituun isinitti iyyadhu. Wayaa qiliin dhabe malee harki koo hojjechuu danda'a. Garuu dhimma sammuuti. Dhimma sammuu kootiin qabame. Garuu sarratti immoo deebisanii akka hin gargaaramne, akka namni nan gargaarreef, akka namni narraa baqatuuf warri gootan har'a argitanii gaa. Dhukkubsattanii argaa irratti argitan. Hammam ta'ullee viidiyoon kun si bira ga'a. Yaa ganni sagalee kee gaafa sana na ergite. Maaliif? Yoo itti namanne yoo nani dhukkubsadhee hin jiraanne dhuftee yaa Zaharaa Sanyaacee fidi waraqaa keen ilaalaa. Eessatti yaalamtee? Maaltu si mudate obboleettii koo? Dhuftee biyya sana keessa jirti. Dhuftee maanan gaafanne? Ani dhukkuba sammuu qabame malee harki koo nagaa qaba. Dhukkuba sammuu na dhukkuba. Dhukkubni sammuu kooti immoo Oromoof jedheen of wallaale. Oromoof jedheen of dhabe. Jireenya mataa kooti akka nam tokko nama baay'ee gargaaraan ture. Akka nam tokko namaaf iyyaan ture. Tiktookiin gosa kana hin turre. Tiktokii yeroo bara Mubaarak faa hin jirre, bara Aslii faa hin jirre, maayikii faati wajjin turre. Bara sana Jaalfaadil faati wajjin, Ibsaa faati wajjin turre. Bara sanadhaanii tiktokii kan hin jalqabe. Bara Caaluun du'e. Sammuu koo isarraa jalqabee dhabe malee akkuma ishee kana biizinasiitti hojjechuuf yookaan immoo geemiitti taphachuuf ituu ta'ee silaan waraqaatan deeme. Silaan waraqaatadha. Haadha baatee uummata kadhatte ani maa kadhattee miti. Haa kadhattu, haa gargaaru. Oromoon bal'aa. Anaafis isheefis sinii galee miti. Maaliifi nam tokko arraba guyyaa darbuu jettee arraba kee hin balleessin. Guyyaa darbuu jettee hamaan dubbatin. Anis biyya kootan gale. Biyya kootti beela'us, rakkadhus, dhabus. Biyya kootin gale. Biyya abbaa kootitti hin gale. Garummoo yoo nama gargaaruu baattanii arraba keessan hin balleessina. Qaamni namaa ituu hin du'in arrabatu du'a dura ilma namaa. Fayyaa har'a qabdan bor hin qabdan. Qabeenya har'a qabdan bor fixeensa ni bada. Humna isin har'a qabdan, beekamtiin isin har'a qabdan guyyaa tokkotti beekamtii san Oromoon isinirraa fudhata. Oromoon nama kabajala. Oromoon nama jaallata. Gaafa nama qeeqe immoo numa qeeqa. Badii tokkotu sirraan argin immoo Oromoon nama hin qeequ. Ani sagalee ishee yoo barbaadan nan gadhiisan. Sagalee ishee yoo barbaadan nan gadhiisa. Gaafa isheen sagalee sana naa ergite guruppii keessatti jaartii mucaan ishee Liiviyaa irratti rukutamaa jira. Mucaan sun eessa ga'eme? Oromoon gargaarte Liiviyaa irra jedhame.
mucaa sana viidiyoo sana fidanii nu argisiisaniiru. Gargaartan Oromoo miti mana Mubaarakitti gargaartan. Meerree mucaan sun eessa gale? Birrii sun walitti qabame eessa gale mucaan sun? Eessa bade? Lubbuudhaan jira mucaan sun. Haadha isaatti deebi'eera, biyya isaatti deebi'eera. Mee nu argisiisaaga viidiyoo nu argisiisa. Ani ko qoricha ko akkas qabachaan isin argisiisaa ture. Namni dhuftanii yaa Zahara maal keessa dhukkube kottu manaa gimisi geessinee si ilaalchisna. Namni naan jettanii jirtu. Haadha abbaan koo gadi ba'ee bu'aa jira. Ituun isinitti maddu, ituun isinitti iyyadhu. Wayaa qiliin dhabe malee harki koo hojjechuu danda'a. Garuu dhimma sammuuti. Dhimma sammuu kootiin qabame. Garuu sarratti immoo deebisanii akka hin gargaaramne, akka namni nan gargaareef, akka namni narraa baqatuuf warri gootan har'a argitanii gaa dhukkubsattanii argaa irratti argitan. Hammam ta'ullee viidiyoon kun si bira ga'a. Yaa ganni sagalee kee gaafa sana na ergite. Imimmaan gaafan sana ani boo'ee jireenya koo keessatti hin boonye. Maaliifi deemii dalagadhu kanaan jette. Deemii dalagadhu mana namaa galiitii dalagadhu. Mucaa namaa deemii qabi. Ituun fayyaa qabaadhee maan nama kadhadhan. Maaniin miidiyaa irratti ba'a. Maaltu na baasisaa na miidiyaa irratti? Maaltu na kadhachiisa? Fayyaa qabaannaan maan fuuldura abbaa kooti miidiyaa fuulduratti fidee kadhadhan. Maan kadhadha? Way fayyaa qaba. Dhukkubaa dhiphina sammuun na qabe yaa Oromoo. Dhiphina sammuu kan gaafa sana kun kan ganna dhoo'ee gaafa sana dhiiga baay'een na dhangala'e. Waggaa lammanarraa jechuudha. Waggaa lammanarraa. Kunis na doorsisa sun shaneedha naan jedha. Kun akkasitti na doorsisaa ba'an. Qabsoon biyya keessa teessaniiti gaafa qabsooftanidha malee tiktookii irraa geemii an Oromoodha an Amaaraa wajjin taphadhaa miti. Dubbiin isa miti. Qabsoon isa miti. Qabsoon isa miti. Waye bareedu. Waye ma salam alaikum. Wa alaikum assalam. Anamma video sana nangadi sagalee sana nangadisa. Akkuma isheen namni akka na gargaaru na dhowwite akkuma isheen jechuun hin gargaarina fayyaa qabdi jette dhukkubsattee argiteetti bakka already. Naarii salam barbadaa ta'e. Inaarini meedu waas gaafachuu barbaadam shiri sareeti naarini. Ani fakkeessa namni kenna qofaallee yoo nama qabe mana yaada dhaqanii bilkoosii namatti godhanii jedhan bira dhaabataa viidiyoo qarqaarsa ani. Nama of hin beeknetu kana neeraa takka hin darbina neeraa takka. Ani kaleessa dheenga diriibamaa ture. Kaleessa bilkoosii tokko fixee lammaffaa irra obbeeke. Halkan keessaa sa'a afuritti mana na deebisa sii galee ana mataa kiyya. Akka biyya kana keessaatti dhukkubbiin ni jira sirri. Araarri kiyya soddomii sagal qabxii 20 dhufe. Daqiiqaa muraasa tafeedhaan du'uuf wallaan kalee. Bilkoosii tokko fixee lammata irra obbeeke. Maaliif osoo kin namni na bira jiraatee na waraabee yookiin qarqaara bee akkana taateedhani kanuma. Ijoollee fakkeessaa baratan malee. Bareedu ani sagalee sana ijoollee barbaadanii ciratan barbaadan malee. Akka seenaa tol kaa'ee beektaa. Bareeduudha. Gaafa sana dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bareedu dhaggeeffadhu. Gaafa sana dhugaa dubbachuuf abdiin Dubaayii jechuudha. Abdiin Dubaayii itoo akkas naa banamtee na liqimsite natti tola. Fooqii irraa of darbachuuf natti tola. Dhugaa. Sagalee ishee gaafa dhaggeeffadhu
baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif seetan? Guruupii keessatti ofii jaraatiif fidanii nagashan. Okay? Guruupii sana keessa immoo ganni eenyu maqaan ishee hiriyaa ishee tokkotu jira. Okay? Bilisummaa moo bilisummaa kana wabii moo kan akkas jedhamu. Maqaa miti Oromummaan. Oromummaan dhiiga. Oromummaan gaafa lammii keetii bakka dhugaarra dhaabbattee haasoftudha. Oromummaan malee isa geemii walitti darbatanii Amaaraa fi Oromoo wajjin taphatani miti. Dubbiin isa miti. Sinii galee maal naan jette? Haadha sana gargaarsisaa turte. Guruupii keessatti birri baay'eetu walitti qabame. Ani guruupii sana keessa taa'ee Hannaa kan jedhamtu ammallee sheeritti naa godha haa dhuftu. Hannaa kan jedhamtu keessa jirti. Guruupii sana keessatti Hannaa kan biraammoo ijoollee baay'eetu jiru. Ijoollee kanaan dura na beekan illee jiru. Maal jetti guruupii sana keessatti? Ani intalli sakkoo mandoo maal si godhure? Ani intalli gannii maal si godhure? Deemiti dalagadhuuti nyaadhu ka. Maali ani ituun dalagaa danda'e? Itoo sammuun koo na dhukkubuu baate maafan biyyatti galaree? Maal rakkinatti gala? Maa biyya inni hojjetadhu? Shinti beetii Arabaa miicuu naanaaf jalqaba miti. Waggaa meeqaaf miiceen koo uummata koo gargaaraa ba'e man. Akka miidiyaa irraa miti. Nama gargaaruun rabbiif jettee nama gargaarta malee namni akka miidiyaa irratti siif haasa'uuf jettee miti kan nama gargaartu. Gaafa uummata kootiif sagalee ta'aa jiru akka jireenyi koo walii gadi borcamu nan beeka ture. Akka jireenya mataa kooti akka hin jiraanne nan beekan ture. Akkan biyya kana galee hidhamullee nan beekan ture. Waggaa lammanarraa jechuudha. Akka dhidhiitamullee nan beekan ture. Gaafa sana kaayyoon qaba. Kaayyoon koo maal? Uummanni Oromoo sagalee qabaachuu qofa. Uummanni Oromoo dhageettii akka qabaatu qofadha. Kaayyoon koo. Malee jireenya mataa kootii gonkumaa yaadees hin beeku. Yeroo sanatti akka nam tokko nan dalagadhaa. Maallaqa nan argadhaa. Eenyu waliin argadhaa maallaqa? Namni tokko rakkate gaafa jedhamu. Artiistiin tokko rakkate jedha. Artiistiin har'a na irraanfatee jireenya mataasaa jiraachaa jiru karaa deemaan illee hanga humna kootii godheeraaf. Hanga humna kooti, hanga dandeettii kooti. Artiistii amma nam tokko godheeraafan. Akka jarri CD baasanuuf, akka jarri kaasitti baasanuuf. Garuu har'a namni na yaadate hin jiru. Gaafa rakkadhu namni na yaadate hin jiru. Omaa miti. Barri kunis darbee immoo barri inni kaaniin dhufa. Sana miti. Garuu immoo ganniin gochi isheen goote garuu anaaf dhiifama na gaafachuu qabdi. Sanas ta'ee kanas. Sagalee ishee nan baasa, eeyyee nan baasa. Abbaan barbaade na jaalladhu, abbaan barbaade na jibbe. Waa'ee gandaa miti. Waa'ee sikkoo mandoo naamni miti. Waa'ee namummaati. Waa'ee namummaa. Malee ani nama gandatti yaadus miti, nama amantiidhaanis yaadu miti. Ani intala Oromooti, isheenis intala Oromooti. Intalli Oromoo tokko immoo gaafa obboleettii ishee dhukkubsadheera gaafa jedhu lakkii deemii dalagadhu. Anis haa jedhuun irree sana hin jedhuun. Akka isheen dhukkubsattu kanas immoo hin barbaadu. Kana arguu miti hawwiin koo. Garuu immoo kanarraa barumsa akka barattuuf. Barumsa fudhatti. Namni tokko gaafa rakkatu namatti hin qoosinaa. Namatti hin kolfinaa. Gargaaruu hin dandeenye waaqa kee kadhadhuuf. Waaqni ati kadhattuuf iyyuu gochuu danda'a. Sinii galee? Yoo dandeessan waaqa kadhadhaafi. Yoommoo hin dandeenye immoo gargaara. Yoommoo gargaaruu dadhabdan immoo akka isheen fayyaa argattu. Akka fayyaa argadhu naa kadhadhaa. Namatti kolfuu miti. Tokkoon keenya manni keenya boriitu hin gala rakkin. Har'a qabnaa, har'a humna qabnaa, hin hojjennaa, dandeettii qabnaa, hin arganna maallaqa. Sana miti. Bor guyyaa biraati. Ani Zaaraan irraa as ciisee bakka kanatti dhabamuu danda'a. Lubbuun koo darbuu dandeessa. Garuu ani
afaan onnee koo keessatti oo tokko iyyuu qabachuun barbaadu. Ala sanas biiftuun na dhowwe. Biiftuun na dhowwite. Inaa sa'in dhiisi. Ishee mata akkasiin jedhe ishee mata akkas naan jedhe. Kolfitee dhiiste iyyuu biiftuun. Ani kennaa qopheesseef iyyuu nan dhufa jennaan lokeeshina na ergi jennaan jechuudha. Hiriyaan ishee kennaa qopheesseef kennaa Haacaaluu Abilii Haacaaluu baay'ee jaalladhu isa qopheesseef ishee manqaburraa jechuudha. Abilii sana bitee ishee eegaa ture. Isinii galee garummoo haadhaa jechuudha. Haadha hin dhukkubsattee isheen nama miidiyaa qabudha. Zaaraan nama miidiyaa hin qabnedha. Gargaaramuu hin qabdu. Intala shawaati. Isheen intala sikkoo mandooti. Sikkoo mandoos ta'ee shawaas ta'ee Oromoodha. Rabbiin afaan tokko akka dubbannuuf afaan sikkoo mandoo dubbatu anis dubbachaa jira. Laa Saara dubbiin kun ani qarqaaramuu qabdi maal ka jedhani yaada malee ittiin nyaatan malee dhibeen akka biyya kanaatitti keessa jira siin jedheera. Wallaahi kalee bilkoosii tokko fitee lammaffaa irratti obeeka. Si galee qoricha muluu keessaa si erga na fakkaatee iyyuu WhatsApp ilaali seeniiti. Si gala maali ani kaleessa yaa Rabbii kee nafsee kee dafiina keessaa baasii jedhe. Amma isaan qofa akkanan nu qabee akkanan nu muluu cinqee kana bilkoosiitti waan miidiyaa waraabanii bakka qarqaarsadhan. Gowwoota ijoollee mana madaamii daladdu sobaa birrii irraa guuran. Ebeluuf sagalee taate ebeluuf kana taate jedha. Isinii galee inki jibani oduudhaan. Ookee kabila numuduunu akkasii kaa waraabneeti nu qarqaara jennu. Wallaahi maal arraba baasta. Wallaahi kalee ani nuta du'aa ta'ee deebi. Kuni kana shaaraa kooti isin argitu? Gowwaadhaan mana madaamii isin ajjiraasa. Okay, kuna shaaraa kooti. Okay? Kun gara onnee kootii jechuudha. Kun gara dugda kootiiti la. Kun isinitti mul'ata. Gara dugda kootiiti. Warri doktarii qabdan keessaan na dubbisuu dandeessu. Ayyee? Dugda koo akkana dhukkubu. Okay? Gara dugda kootiin gadi bu'ee hudduu koo gubbaa tunga'iin gidduu jechuudha. Okay? Sana malee faayiliin kun hundi laa kun hundi mana qorichaatti kan ba'edha. Kun hundi qoricha kan bitamedha. Kun hundi laa waraqaan kun hundi. Zaaraan waan isin sobdees hin qabu. Kunaati laa qoricha fudhachaa jirus. Kanadhaan. Duddi dhukkubbiin bara meeqane konkolaataan erga na gacce booda na jalqabe. Isa irratti immoo tun achi saaloonii tun hojjedhu nan kufe. Dabalataan jechuudha. Sinii galee amma intalli kun dhuftee na gaafatteetti dookumentii koo na ilaalteetti nan ilaalle. Sagalee ishee immoo yoo barbaadan isiniin baasa. Sinii galee sagalee ishee yoo barbaadan isiniin baasa. Ani eenyuun sodaadha. Kana booddee eenyuun wanta dhabu sin jiru. Dhabeera waa hundayyuu. Zaaraa sanyii haacee dhabdeetti. Abbaa koo iyyuu ifatti baasee uummanni akka gargaaruuf gaafa. Abbaa koo kabajaa koo utubaa koo maaliif gargaaruu waan hin dandeenye. Ganniin shirri ishee natti xaxxee namoota ana gargaaruuf jedhanii ishee gaggaafatanillee namoota baay'ee jechuudha. Deebisteetti ishee. Sinii galee anamma abbaan barbaadan gargaaruu ni dandeessu. Gargaaraani. Garuu maali isiniin jechuu barbaade seetan. Gaafa quba tokko namatti qabdanii qubni sadii gara keessanitti akka deebi'u bara. Kanuman isiniin jedha. Qubni sadii gara keessanitti akka deebi'u bara.